Nagayaa fi nageenyi ilma namaa kan sammuun fayyaa qabdu qofa osoo hin ta'in bineensa alaa dabalatee beeyladootaa fi mukkeen bosonaa biratti illee bakkaa fi sadarkaan qabu akkaan guddaadha. Jiruu fi jireenya hawaasaa, guddinaa fi misoomni biyyaa, tajaajilaa fi tattaaffiin tajaajila uummataa kennuuf taasifamtu hundi biyyaa fi biyyoon nagaya taatu malee jiraachuu hin danda'an. Biyyi takka biyya taatee fuuldura sossoohuuf, bu'uuraalee misoomaa lammiilee biraan gahuuf, diina lola didee harka isitti laatu gama hin nyaanneen firraa dha'uu fi jabaattee lammiilee isii, ollootaa fi firoota isii halaalaatiif dahuu fi duskannoo ta'uuf nagayaa fi nageenyi isii keessa jiraatee lammiileen isii nagayaan bobba'ee carraaqqatee waan harkate fudhatee mataa fi maatii isaatiif jiraatee biyyi isaa isaaf dahoo fi duskannoo ta'uu qabatamaan dahoo isii jala jiraatee qoma dhawatee gaafa jiraate hoolaan abbaa gaarii qabu duma yookaan ammoo eegee ala kaayee rafa akkuma jedhamu lammiileen biyyi isii nagayaa fi tasgabbii qabdu hulaa cufatuu baatus waatu isaa fi maatii isaa waa godhaa sodaaf ifin birdhatu. Biyyi nagayaa fi nageenyi keessa hin jirre faallaa kanaati. Lubbuun lammiilee isii jiraachuu caalaa du'uun akka itti dhiyaatu waan beekaniif jiraachuu caalaa du'uuf kurfaawaa jiraatu. Qabeenyi isaa guddachuu caalaa gubachuu akka dhiyaatu gubachuuf akka dhiyaatu beekee kajiru waan jiru hin dhiisu jechumaaf waan qabu walitti qabee bakka yoo harkaan fudhatanii isa dhiisan kaayyata. Lubbuu isaa fi maatii isaatiin bituuf qabeenya isaa qopheeffata. Lammiileen biyya nagaa hin qabne keessatti bineensa bosonaa caalaa adamsamaa jiraatu. Gama 2 fi 3 oliin qaamota gurmaa'anii fi hin gurmaa'iniin ganamaa galgala saamamaa, dhiitamaa, hidhamaa, butamee maallaqa gaafatamaa, waan kafalu yoo dhabe ajjeefamaa, jiruu gad du'aa ol fannifamee rarraafamee jiraata. Nagayaas hin daganne waanuma nagaya barbaannuuf xiqqoo asiifannee hordoftoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo akkam jirtan nagayaa fayyaa jennee gama dubbii teenyaatti tarkaanfanna. Dubbii armaan olii tana waa malee hin kaafne sirnoota dhufaa dabraa jalatti uummata Itoophiyaa wanti yaachisu lubbuun jiraachuu fi nagayaan bobba'ee carraaqqatee galuudha. Waan carraaqqate harkatee ni nyaadhamoo osoo hin nyaanne nyaadhamaadha. Waggoota 7 dura sirna akkasii keessaa baanee lammiileen biyyattii kallattii afraniin baddaa gammoojjiin baadiyyaa magaalaan beekaa fi wallaalaan bilisoomni yaada irratti hanga tokko abdii horatanii hegeree biyyattiitiif yaaduuf hanga beekan gumaachuuf tattaaffii godhuun hirmaatan. Waggaa 7 booda ammoo ammallee haalli jiru kanuma waggaa 7 duraati moo akkamii waan jiru irratti miidiyaa hawaasummaa irraa waan harkanne wal bira qabnee isiniif dhiyeessinaatii hanga dhumaatti wajjin turaan afeerraa teenya. Dhimma araara lola obbolaa irratti barruu xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed barreessan fanxoo godhachuun itti ajjannee yaadni barruu san keessa jiru gama mootummaatiin ijjatamii ilaalama. Kan jiru ammoo yeroo biraatti moggatti dhiifannee araarri obboleeyyanii dhugoomuuf ulaagaa murteessoo ta'an maal fa'aadha jettuuf xiinxala keenya har'aa xumuruun irraa dhabjannaatii qaamaa qalbiin nu waliin tura. Eeyyeen lolli obbolaa jidduu haa dhaabbatu garuu akkamiin jechuun xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed barruu isaa jalqaba. Torban dabre keessa duula lolli obbolaa jidduu haa dhaabbatu jedhu tokkotu marsaalee hawaasaa kanarratti gaggeeffamaa ture. Namoonni duula san keessatti hirmaatan atis kaleessa lolli akka dhaabbatu waywaataa turteeti amma maaf duula kana hin tumsine gaafii jettunaaf kaasan jechuun barruu isaa akka itti aanu kanatti dhiyeessa. Namoonni gariin ammoo duulli sun tooftaa bilisiqinnaan qabsoo ittiin laaffisuuf gadiin baateedha jechuun naaf barreessaa turan. Akeekni dhugaa duula sanii waan fedhes ta'u abbaan fedhes duuba jiraatus wal waraansi waloo uummata keenya waggoota 7 dabraniif goolaa jiru akka dhaabbatu hawwuun waanuma eebbifamaadha jechuun barruu isaa itti fufa. Garuu ammoo obbo Jawaar duulli kun hawwii bira dabree nagaa qabatamaa fiduu danda'a gaafii jettu kaasuun shira yoo ta'e hoo ni milkaaya jechuun gaafii biraatti aansa. Gaafiilee jedhan xiinxaluun barbaachisaadha jechuun yaada isaa akka itti aanu kanatti dhiyeessa. Wal waraansi humnoota uummata tokko keessaa bahan jidduutti taasifamu kan goolabamuu danda'u karaa lamaanii. Kan duraa gareen tokko yoo injifateedha jechuunis
takka murni aangoo mootummaa harkaa qabu riphee lolaa dhabamsiisuu yoo danda'e yookaan ammoo riphee lolaan murna aangoo irra jiru fonqolchee aangoo yoo to'atedha. Karaan lamaan wal waraansi ittiin golabamu immoo murni lamaan araaraan dubbii yoo fixatanidha. Kanarratti yoo waliif galle duulli dhukaasni obbolaa jidduu haa dhaabbatu jedhu kun karaalee lolii dhaabbatuu ni danda'u lamaan armaan olii keessaa kan filateeti taasifamaa jira. Gareelee wal waraanaa jiran walitti araarsuuf immoo isaan keessaa tokko irra aanee isa kaan dhabamsiisuun nagaa fiduu fi meeqa lamaan haa ilaallu jechuun gaafii kanaaf deebisaa akka itti aansu kanatti dhiyeessa. Warri duula kana eegalan akeekni isaanii araara buusuu akka ta'e himu. Mee dhugaadha jennee haa fudhannuuti araara buusuuf ni milkaa'u moo gaafii jettu haatiin tallu. Wal waraansi Oromiyaa keessaa sadarkaa manguddoo biyyaatiin atis dhiisi jechuun dhaabbatu bira erga dabree bubbuleeti jira. Kun waan ani jedhu osoo hin taane kan qaamonni wal waraanaa jiran lachuu amananii fudhatanidha. Bilisiginnaa fi WBOnis dhugaa kana hubachuun bakka qaamonni sadaffaa jiranitti ifatti yeroo lama mari'atuun isaanii ni yaadatama. Maarree akeekni garee amma dhaadannoo dhukaasni haa dhaabbatuutiin socho'uu warri wal waraanu lamaan marii araaraa marsaa biraatiif akka ta'an dhiibbaa gochuudha laata gaafii jettu yoo deebisne akka armaan gadii kanatti waliin ilaalla jechuun obbo Jawaar Mohaammed gaafii isaatiif deebisaa kenna. Yoo san ta'e xiyyeeffannaan duula isaanii irra caalatti murna aangoo irra jiru irratti ta'uu qaba ture. Sababnis waliigaltee qaamota sadaffaa waliin taasise diiguun hoggansi WBO biyyatti akka hin galle ugguruuf yaaluun carraa marii marsaa sadaffaa kan dhiphise bilisiginnaadha. Dabalataanis waamicha dippiloomaatonni marii marsaa biraatiif irra deddeebiin taasisan kan dides murna aangoo irra jiru. Kanaafuu akeekni duula kanaa araara buusuun wal waraansa dhaabsisuu yoo taate mootummaan marsaa biraaf akka qophaa'u dhiibuun dabalatee tarkaanfiilee abdii fi walamantaa uumuu danda'an akka fudhatu taasisuu feesisa. Tarkaanfiileen kunis ajjechaa namoota nagayaa dhaabsisuu, warra hidhan gadi lakkisuu fi kan kana fakkaatan dabalata. Garuu barreeffamoota warri duula kana gaggeessan maxxansan yoo ilaallu waan akkasii argaa hin jirru. Yoo akeekni duula kanaa injifannoo murna aangoo irra jiru mirkaneessuun wal waraansa kanatti goolabbii taasisuu ta'e ammoo karaan kan biraati jechuun obbo Jawaar akka itti aanu kanatti yaada isaa dhiyeessa. Namoonni duula kana qindeessuun adda dureen maqaa dhayaman warra dursanii gara murna aangoo irra jiruu goran waan ta'eef akeekni duula kanaa mootummaan jabaatee riphee loltoota dhabamsiisuun nagaa akka buusuuf tumsuuf kan kaayeffatedha. Shakkii jettuutu jira. Mee shakkiin kun dhugaadha jennee fudhachuun carraa milkaa'uu isaa haa ilaallu. Murni aangoo irra jiru tokko riphee lolaa dhabamsiisuuf waan lama gurguddaa gonfachuu isa barbaachisa. Kan duraa dirree lolaatti olaantummaa guddaa horachuu danda'uudha. Kan lammataa sababoota hawaas dinagdee fi siyaasaa riphee lolaan uummata keessatti akka hidda gadi dheereffatu dandeessan furuu danda'uudha. Haala qabatamaa amma jiruun humni waraanaa murni aangoo irra jiru of jalaa qabu dirree waraanaa Oromiyaa keessas ta'ee kan Amaaraatti olaantummaa gonfachuu hin dandeenye. Dhumaatu jedha obbo Jawaar. Humni isaa yeroo gara yerootti laaffataa deemaa akka jiru waan nama falmisiisuu miti. Oromiyaatti yoo xinnaate yeroo 25 caalaa, Amaaratti yeroo 7 duula xumuraa labsuun milkaa'uun hin danda'amne. Itaamaajoor Shuumiin raayyaa ittisa biyyaa WBO sadarkaa dhabamaarra akka ga'ee fi faannoon ammoo parsantaa 10 qofa akka hafe erga dubbatanii ji'a 3 waan dabre natti hin fakkaatu. Qabatamaan kan ta'aa jiru garuu faallaasaniiti. Loltoonni mootummaa dirree lolaa taasifamu maratti dhibbaatamaan booji'amuun waanuma waliin argaa jirrudha. Kallattiin kun humni lolaan mo'achuu mootummaa lallaafachaa kan deemu malee kan wayyaa'u ta'uu kan akeekuu miti. Gama sababoota hawaas dinagdee fi siyaasaa sochii riphee lolaaf haala aanjeessaniis yoo ilaallee fooyya'insi hin mul'atu. Ajjechaan hidhaa fi saamichi dargaggeeyyiin bosonatti akka nam'an godhe ni fooyya'a moo ni hammaate? Deebii ni hammaate kan jedhu ta'uun dhugaa namuu argu. Kun ammoo sochiin riphee lolaa akka laaffatu osoo hin taane daran akka babal'atu taasise. Ragaan kanaa ammoo godinaalee sochiin lolaa keessa hin turreetti babal'achuu fi kan keessaa
dhabamee turetti akka haaraatti jabaachuu isaati. Fakkeenyaaf yaaliin WBO'n sochii isaa gara godinaalee Arsii fi Harargeetti babal'isuuf taasise yeroo dheeraaf milkaa'uu hin dandeenye ture. Sababni kanaa immoo naannoleen Oromiyaa kun baroota 1970moota irraa kaasee duubbee fi dirree qabsoo hidhannoo Oromoo ta'uurraan kan ka'e uummanni lolaan daadarkaa'ee waan ifateef ture. Ji'oota dabran kana garuu riphee loltoonni gaara Cilaalootii hanga laga Gobeelleetti laaftutti babal'achuu fi hidda gadi dhaabbachuu danda'aniiru. Kun maaliif akka ta'e hubachuuf jiraattota naannoo sanaa odeeffachaan ture. Sababoota isaan tarreessan keessaa ajjechaa fi saamichi qaamota mootummaatiin raawwatamu daran hammaachuu fi dargaggeeyyii akka bara dargiitti humnaan guuruun waraanatti naquun dhufnaan erga duuti hin oollee roorroo qeetti dhufte ofirraa faccisuun wareegamuu wayya yaadni jedhu uummata gadi seenuun hubadhe. Kanarraa kan ka'e dargaggoonni homaatamaan WBO'tti dabalamuu qofa osoo hin taane uummannis qeebalee jira jechuun Obbo Jawaar yaada isaa kana itti fufa. Godinoota sochii WBO itti laaffatee yookaan ammoo dhabamee turettis haaratti dagaaguu agarra. Fakkeenyaaf gaafa jaarsanyii faan gara mootummaa galan booda aanaalee Shawaa Lixaa hedduu keessatti sochii riphee lolaa sadarkaa dhabamuu gahee ture. Garuu ji'oota muraasa keessatti deebi'ee biqiluun yeroo ammaa humni mootummaa gadi dhiisee bahuuf dirqamaa jira. Kanas maaliif jedhee odeeffachaan ture. WBO'n bahee lolli dhaabbannaan uummanni hamma tokko gaaga'ama lolaa waggootaaf isa goolaa ture irraa haara galfatee ture. Garuu ammoo haara galfiin sun hedduu hin turre. Akkuma humni mootummaa deebi'ee qabateen kaabinee fi milishaan uummata hiraarsuuf seenan. San dura WBO gargaaraa turtan jechuun namoota ajjeesuu hidhanii maallaqa irraa fuudhuun faashina ta'e. Gadadoon kun riphee loltoonni godinaalee ollaa jiran qubsuma akka babal'ifatan haala aanja'aa uume. Dargaggoonnis du'aa fi hidhaa dheessuun haaratti WBO'tti galuu eegalan. Warrummaan dura harka kennates dhiitichaa fi ajjechaa dheessuun bosonatti deebi'an. Haala kanaan bakka jaarsanyii faan irraa galan yeroo waggaa tokko hin guutinitti WBO'n bosonatti hafe deebisee dhuunfachuu danda'e jechuun yaada isaatti fufa. Maarree warri har'a dhaadannoo dhukaasni obbolaa jidduu haa dhaabbatu jettuun gadi bahuun kun lolli Oromiyaa keessa injifannoo murna aangoorra jiruutiin akka goolabamu taasisuu akkamiin danda'u laata? Humna waraanaa murna aangoo harkaa qabuu cimsuu danda'u moo haalota hawaas dinagdee fi siyaasaa babal'ina sochii riphee lolaaf haala mijataa uuman hir'isuu danda'u laata? Humna waraanaa mootummaa cimsuu yoo taate waan yaalamee bu'aa hammasii hin buusinidha. Ajajoonni WBO jajjaboo jedhaman erga mootummaatti makamanii booda duula farra riphee lolaa irratti bobbaafamanii turan. Bu'aan isaan buusan garuu hammasii miti. Maaliif jechuun gaafii isaa kanaaf deebisaa akka itti ana kanatti dhiyeessa. Humni waraanaa mootummaa kan laaffateef hanqina hooggansaa tarsiimoo fi adeemsa siyaasaa irraa kan madde waan ta'eef hammasuma furamutti namoota muraasa dhiisii miliyoonaan yoo itti makamaniis deebisanii cimsuun injifannoo gonfachiisuun hin danda'amu. Itti fufuun ajjechaa fi saamicha qaamota mootummaan raawwataman kan dargaggeessaa fi uummanni riphee lolaatti akka hawwatamu taasisan hir'isuus yoo taate sadarkaa sirnichi irra ga'e kanatti waan milkaa'uu miti. Kana hubachuuf ammoo adeemsa umrii sirna abbaa irree hubachuun barbaachisaadha. Murni tokko aangoo qabata, ni jabeeffata, ni ittifata, ni tortora, dhumarratti immoo ni kufa jechuun Obbo Jawaar yaada isaa kana dhiyeessa. Sadarkaa lamaan jalqabaa irratti namoonni alarraa itti makamuun waaqayyeechuu ni danda'a ture. Sadarkaa sadaffaa irratti sirnichinuu ofitti nama hin butu. Sadarkaa afuraffaa gaafa sirnichi tortoree daddaaquun balbala banatee guuza yaammatu eegaletti ammoo dirmachuun bifa kamiinuu baraaruu hin danda'u. Sadarkaan afuraffaa umrii abbaa irree, sadarkaa afuraffaa golfee yookaan ammoo sadarkaa afuraffaa kaansarii wal fakkaata. Yaaliin Abiyyi sirna abbaa irree nam tokko ijaaruuf taasise biyyattii wal waraansatti galchuun diinagdee fi nageenya biyyattii waan hunkuteesseef yeroo ammaa sadarkaa tortoruu irra gahee jira. Kanaafuu namoonni dhibbaatamaan sabboonummaa, beekumsaa fi murannoo guuttatanii itti seenanis xurii ofitti dibuu fi waliin kufuu yoo taate malee carraan sirnicha keessaan jijjiirama fidanii humneessuun
carraan dirree lolaa irratti riphee loltoota akka injifatu taasisu hin jiraatu. Har'a gaafa sadarkaa tortoru irra gahe kana dhiisaatii warri sadarkaa jalqabaa lamaan irratti sirnichatti makamanuu jijjiirama homaa fiduu hin dandeenye. Adeemsa aangoo qabachuu hanga komboluu sirna abbaa irree irratti gara fuulduraa bal'isee waa barreessuun yaala. Walumaa galatti yaadni dhukaasa obbolaa jidduu dhaabuu jedhu gaarii ta'us tooftaan hordofamaa jiru bu'aa buusuu danda'uun isaa abdachiisaa miti. Akeekni duula kanaa araara buusuu lola dhaabuu yoo taate murna aangoorra jiru irratti dhiibbaa godhuu feesisa ture. Sochii warri duula kana taasisan godhaa jiranirraa yoon ilaalu sana argaa hin jiru. Murna aangoorra jiru cimsanii dirree lolaatti riphee loltoota dhabamsiisuun nagaa buusuu yoo taate ammoo sadarkaa sirnicha irra gaheen waan danda'amuu miti. Kanaafuu sirna harkuma ofiitiin umrii ofii gabaabsee sadarkaa tortoruu irra gahe kana wal'aannee humneessinee injifachiifnee nagaa buufna jechuun yeroo ofiilee calloo qisaasuudha. Karaan irra wayyaa sirna haaraa ijaaruun sababoota wal waraansatti nu geessan hiddaan furuun nagaa waaraa buusuuf carraaquudha. Ani kanan jedha yoo xiinxalli kiyya dogongora ta'ee tooftaan isaan filatan milkaa'ee biyyaa fi uummanni keenya nagaa argate gammachuun kiyya honga hin qabaatu. Waan ta'u waliinuu agarra jechuun gama isaatiin barruu isaa goolabuus hordoftoonni obbo Jawaar Mohaammed barruu isaa tanarratti gaafilee kaasan hedduu waan ta'aniif gaafileen sun maali ta'ettuu fi deebiin inni kennee maali ta'ettu akka itti aanu kanatti isiniif dhiyeessina nu hordofa. Dhimmoota akkaan barreeffama dheeraan xiinxaluunaaf eertan irratti guyyoota itti aanan isiniif maxxansa. Amma barreeffama dheengaddaa kan dhimma obbolaa jidduuti lola dhaabuu san irratti gaafilee kan lamaaf deebiin kanna. Deebiin duraa lola obbolaa lamaanii kana mootummaan mo'achuu hin danda'u jettee jirta. Riphee lolaan hoo ni mo'ata kan jedhuuf deebii kana diploomaatiin gameessii fi hayyuun tarsiimoo siyaasaa guddichi Henry Kissinger gabaabsee lafa kaa'ee ture. The conventional army loses if it does not win. The guerrilla wins if he does not lose jedhe. Kana jechuun waraanni idilee kan mootummaa lola riphee lolaa waliin taasifamu mo'achuu baannaan ofiin mo'ama. Riphee lolaan garuu mo'amuu jalaa obbaraarraan ni mo'ata jechuudha. Kana jechuun waraanni mootummaa humnoota riphee lolaa sana daaraa botoroo gochuun dhabamsiisuu dadhabee wal waraansi yeroo dheeraaf itti fufnaan boodarra injifannoon kanuma riphee loltootaa ta'a jechuudha. Sababnis adaduma lolli dheerachaa deemuun waraana idilee tokkoof kasaaraa siyaasaa, dinagdee fi hamilee dhabuun dabalaa deema. Fakkeenyaaf wal waraansi dheerate guddina dinagdee laamsheessa. Raayyaa ittisa biyyaa nuffisiisee hamilee cabsa. Ajjechaa fi hidhaan raawwatamu uummata garaa hammeessaa yookaan immoo obsa fixachiisaa deema. Adeemsi kun immoo deeggarsa uummanni riphee lolaaf godhu guddisa. Gama biraatiin riphee lolaan humna xiqqaan waan socho'uuf gaafa barbaade tarkaanfii fudhachaa gaafa biraa immoo dhokachaa waan socho'uuf baasii xiqqaan yeroo dheeraaf bosona keessa turuu danda'a. Turmaata yeroo keessa baasii waraana mootummaa guddachaa humni isaa immoo laaffataa deema. Laafinni kun riphee lolaaf carraa kennuun injifatee akka bahu dandeessisa jechuudha. Dhiyeenya kana Siiriyaatti sana dura immoo biyyuma keenyatti bara dargii kan ta'e kanuma. Waggoota 7 dabran kana keessa hoo naannoo Oromiyaatii fi Amaaraatti maal argaa jirra? Lammaffaa obbolaa wallaba lama abbaatu araarsa. Abbaa bira dabarraan jaarsa biyyaati. Qaama sadaffaa ofitti seensisuun dubbii obbolaa jidduu qilleensa seensisuudha. Ammallee waanuma qaama sadaffaa haasoftaa gaafii jedhuudha. Dhugaadha. Dubbii obbolaa jidduu silaa guddisuma warraa fi gaaddisuma warraatii fi ollaatti fixu. Waldhibdee siyaasaa keessatti yeroo jalqaba walitti bu'insi eegalu qaama sadaffaa osoo hin barbaachisin manguddummaa dhaabbileetii fi jaarsolii keessootiin furuun ni danda'ama. Garuu wal waraansa mootummaa fi riphee lolaa tokko battal jalqaba dhoo'ee sanitti yoo furamuu baate
Akkuma yeroon dheerataa deemu haalonni walxaxaa laaftuutti furuuf rakkisan gubbaan uumamaa dhufu. Fakkeenyaaf humnoonni gamaa gamanaa gocha hamaa walirratti hojjechuun gadoo gadi fagoo keessa galuun sodaa haaloo bahuu uuma. Akkasumas uummata isaan jidduu jiru irratti yakki gurguddaan waan hojjetamuuf dhimmi itti gaafatamummaa ni dhufa. Sadarkaa kanatti manguddoon biyyaa gama lamaan walitti dhiyeessuun waliif galchuutti osoo milkaa'aniyyuu waliigaltee sana raawwachiisuuf humna hin qabaatan. Lamaan keessaa tokko yookaan gari lachuu qabxii waliigaltee yoo gane abaaruu fi uummatatti saaxiluu bira dabree adabuu hin danda'an. Irra caalatti ammoo yaaliin gara jalqabaa yeroo lolli eegaletti araaraan fixuuf godhamu yommuu fashalaa'u walganuunii fi walamantaan dhabuun hidda gadi fageeffata. Sadarkaa kanatti walitti araarsuu dhiisii mariifuu walitti fiduuf qaama sadaffaa barbaachisa. Gaafa walitti dhufanis gamni lachuu ejjennoo laaffisanii akka waliif galaniif erga walii galaniis osoo wal hin ganiin hojiitti akka hiikaniif qaama sadaffaa feesisa. Qaamni sadaffaan sunuu kan gama lachuu irratti dhiibbaa taasisuuf humnaa fi fedhii wayyaa tangible coercive power qabu ta'uun dirqama. Sadarkaa wal waraansii Oromiyaa keessa amma irra gaheen jaarsolii biyyaan dhiisii qaama sadaffaa humna guddaa qabuunuu araarsuu fi waliigaltee irra gahame hojiitti hiikanii nagaa waaraa buusuuf carraan jiru hedduu dhiphaadha. Maaliif yaaliiwwan hanga ammaa araara buusuuf godhaman milkaa'uu dhabuunii fi akkaataan itti goolabaman rakkoo wal amantaa hamaa trust deficit waan uumeefi. Hambara wayyaanee yoo dhiifniyyuu erguma Abiy aangootti dhufe wal dhibdee ABO yookaan WBO fi mootummaa nagaan furuuf yaaliiwwan hedduutu taasifame. Mee muraasuma isaanii tuttuquun akkaataa itti goolabaman haa ilaallu. Tokkoffaa bara 2018 akka lakkoofsa warra Awurooppaa akkuma jijjiiramni dhufeen yaaliin araara buusuun ABO biyyatti galchuu taasifame. Bara sana ABO'n qaama sadaffaa gaafatus ana dabalatee namni hedduun obbolaan keenya aangoo qabatanii waan jiraniif qaama sadaffaa maal barbaanna jechuun dhiibbaa gooneen hoggansi ABO biyyatti galee waraana irra jireessas karaa nagaan galche. Garuu osoo hin buliin wal ganuunii fi wal abaaruun jabaate. Qaamni sadaffaa waliigaltee sana jidduu taa'e waan hin turreef dhugaan garam akka jirtu muruu fi gara kamirratti dhiibbaa gochuun hojiitti akka hiikan dirqisiisuun hin danda'amne. Kanarraa kan ka'e atakaaroo walganuun dhalchiteen waraanni hin galiin bosonatti hafe. Kan galee tures dallanee deemee itti makame. Lammaffaa bara 2019 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti gumiin abbootii gadaa dubbii ofitti fudhatee araarsuuf yaalii godhe. Hoggansi mootummaatii fi ABO waywaannaa fi dhiibbaa jaarsotaatii fi uummataan walii galanis hojiitti hiikuun rakkisaa ture. Abbootii gadaa waliin ta'uun waraana hamma tokko deemnee galchuu dandeenyus kun bosonumatti hafe. Warra magalees mootummaan akkaataa waliigalteetiin akka kunuunsu gochuuf dhiibbaa gochuu wanti dandeessu hin turre. Waraanni gale sun gariin ni ajjeefame, hedduun ni hidhame, kun ammoo badee bosonatti deebi'e. Sana booda wal waraansi babal'ataa yennaa deemu yaaliin manguddoonni gama lamaan walitti fiduuf taasisan gura dhabe. Qaamni sadaffaa humna qabu jiraachuun haal duree irraa hin socho'amne ta'uun ifa ta'e. Mootummaanis rincicaan taatuus fudhate. Sadaffaa bara 2022 hanga bara 2023 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti qaamonni sadaffaan yaalii araaraa jalqabuun gama lamaan yeroo lamaaf biyya Tanzaaniyaatti walitti fiduu danda'an. Mariin dhumarratti godhame waliigaltee malee dhumuu qofa osoo hin taane tarkaanfileen sana booda fudhataman carraa marsaa biraatiif gufuu guddaa uuman. Keessattuu hoggansi OBO marii araaraaf bosonaa bahee nagaan akka deebi'uuf mootummaan qaamota sadaffaaf waadaa gale haaluun gala dhoowwuuf yaale. Kun ammoo OBO biratti qofa osoo hin taane qaamota araaraaf yaalaa turan birattuu jiila uume. Walamantaan daran akka dhabamu taasise. Afraffaa mariin Tanzaaniyaa gufachuu booda mootummaan tooftaa ajajoota OBO kophaatti sassobuun galchuu riphee lolaa haphisee mo'achuutti seene. Waldhibdeen hoggansa OBO jidduutti tures waan gargaareef godinoota garagaraatti waraana hedduu nagaan galchuuf milkaa'e.
Garuu milkiin tun hedduu hin turre. Waraana galu sanaaf waadaan galame oolee osoo hin bulin cabuu eegale. Ajajoota muraasaaf taayitaan kennamus waraanni irra jireessi gariin ni fidame. Kun maallaqa xinnaa harka kaayameen gaggeeffame. Hanqee galee takkaa waan jiraatuun dhabee yookaan hidhaa fi ajjeechaa kaabinee dheefa bosonatti deebi'e. Kaan ammoo biyyoota Arabaatti godaane. Kan dura bosonatti hafe waan jara gale sana mudate arguun hidhannoo fi murannoo isaa jabeeffate. Yaalii wal waraansa Oromiyaa keessaa hanqisuu fi boodas araaraan furuuf godhame keessatti tarkaanfilee wal amantaa miidhan hedduun jiraatanis muraasa qofaan akka fakkeenyaaf nu fayyaduuf armaan olitti tarreesse. Qabxiin ani ibsuu fedhe sadarkaa amma irra jirtutti jaarsa biyyaan dhiisii humna guddaa akka Ameerikaatiinuu araara buusuu yoo dandeenye carraa guddaadha. Jarri riphee lolaa jileera. Qaamni sadaffaas shakkii irraa kan ka'e abdiin haphateera. Dabalataanis mootummaan laaffachaa deemuunii fi diinonni waraanan baay'achuun gufuu biraati. Gama tokkoon mootummaan laafinarraa kan ka'e araaramuu negotiating from point of weakness hin barbaadu. Gama biraan laaffachuu fi gama maraan muddamuu fi dhifamuu mootummaa arguun riphee lolaan carraa mo'achuu akka qabu hamilchiiseera. Ani ammaas taanaan wal waraansi kan Oromiyaa qofa osoo hin taane kan Amaaraa fi walgaarrifannaan Tigraay karaa marii araaraan akka furamuun hawwa. Garuu hawwii waan tokko ta'ee osoo jiruu qabatamni hojiirra oolmaa waan biraati. Hawwii koo qofarra ejjedhee ofis warra biraa sobuu hin barbaadu. Amma booda dubbiin araaraan dhumachuu waan dandeessu haalli mootummaa amma keessa jiru resetting the status quo yoo jijjiiramedha. Jechuun barruu guyyoota muraasa keessatti barreessa kan goolabe ta'us deebisaan gaafilee isaaf dhiyaatteef kennee fi deebisaan isaa ija mootummaa fi deeggartoota mootummaatiin akkamitti ilaalamti gaafii jettuuf xiinxala qindaa'aan akka walitti deebinu waadaa isiniif galaa har'aaf bakkuma jirtanitti nagayni gooytaa isinirra haa jiraatu jechuun nagaa isinitti dhaammanna. Xiinxala kana keessatti yaadni dhiyaate kan barkoo miidiyaa osoo hin ta'in kan nama dhuunfaa ta'uu isin hubachiifna. Barreeffamootaa fi xiinxaloota keessan gama barkoo miidiyaatiin akka isiniif dhiyaatu yoo barbaaddan teessoo teenyaan nu qunnamuu kan dandeessan ta'uu isin hubachiifna.